ilmaan dila kana horatee waan jiruuf jecha hojii isaatii waan hin banneef jecha hanga yoomal qiyaamaatti hojii isaa itti fufte. Ilmi isarraa argattan hundaa'u namoo qaariyaa fi tarsiif jalaa qabdaniin bakka inni irra dhaabe san babal'isuudhaan islaamummaa jajjabeessuudhaan wal quba qabaachuudhaan hundi keenya wal cinaa dhaabbachuu qabna. Akka magaalaa bulchiinsa Dirree Dawaatti duutii har'aan tana namuu fuula rabbii magaalaa silaa har'aan tana namuu du'a kana numa hawwa. Hawaasni kun akkana bahee takkaa namni akkanatti asirratti akkanatti awwaalameen beeku rabbiin abbaa keenya akhiratti sodoon ta'in addunyaa irratti hojii isaa waan nu barsiiseef jecha itti qananiina malee waa takka wanni irraa mufannu waa takka hin jiru. kullu nafsin zaa'iqatul mawt wa nabluukum bisharri wal khayri fitna. Kanaafuu hundi keenya fuula rabbitti deebi'uu keenyan oolu bikka jiru rabbi yaa goonuuf. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Magaalaa Harariidha bakka amma irratti wal geenye kana warra magaalaa Hararii irraa dhaamsa fuunee karaa tokko deebina as gabbaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Duraan dursa guyyaa har'aa haala uummanni musliimaa naannoo keenyaa fi naannolee biyya keenya hundarraa asitti argamtan guyyaan har'aa kun guyyaa gadda guddaa nutti dhagamee jiru. Saniif sheeka keenya sheeka sheekowwanii rabbii jannatul firdawsiin haa qananiisu jenna nutii fi sheeka keenya wanni guddaan nurraa eegamu inni har'aan tan nu biraa deemanii jiranii nuti immoo kaayyoo isaan qabsaawaa fitra ummaa islaamaa ilmi sheekni keenya kaayyoo godhatanii socho'aa ijoolleen jiran san hundi keenyaa tokko taanee galmaan ga'uu qabna. Kanaaf faawundeeshinii Sheeyyaadam kan yuunivarsiitii hundaa'u irratti akka mootummaa naannoo Harariitti nuti gahee gama mootummaatiin godhuu qabnu bahuudhaaf qophiidhaa jirra. Saniif feesbuukiin adda addaa as naannoo keenyatti argamtan qophoo itti asii jirtu waan taateef sadii kabajaadhaan wal dhageeffannee nageenyi keenyaas eegsisnee namoota sagantaan kun bifamaan xumuramaa jira waan ta'eef jecha gahee mataa keenya hunda keenyaa bahuu qabna jechuudha. Sabachuu barbaada. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Eegu takka majliisa Dirree Dawaarraa dhaamsa dhagaadha. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. إنا لله وإنا إليه راجعون. سيدي ربي شيخ خير متى أقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم أحسن مدخله نملي دلقته وان دلقته خراش شرف علمي شرف حديثه شرف القرآن قلت ربيتي شيخك يا رب رحمتها أقوله اللهم ارحمه اللهم ثبته بالقول الثابت اللهم أكرم نزوله اللهم أكرم نزوله اللهم أكرم نزوله يا رب العالمين لا تحرمنا أجره واجعل لنا خلفا صالحا يا